Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoonni simaaftuu bakka jiraattan jecha guyyaa har'aa kana silkii akkasuma immoo kompiitara waan isaa wal fakkaatan hatta haga makiinaatitti aappii irraan gatii isaa baruu dandeettan Jiji Itoophiyaa kan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Aappii san dursa gabbuufattanii googilii keessanii bantanii ergasii dawwaltanii illee gaafatuu dandeettan. Akka isiniif dawwalaniif illee nambara keessanitti naqxanii baakii isinii godhuu danda'anii kool baakii jechuudha. Mee dursa aappii isa gabbuufnee akkamitti akka bananii fi akkamitti ammoo nambara ofiillee akka itti galchan waa hundaa kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii na wajjin. Pilaastoorii keessanii seentanii ergasii iddoo sarchii kanatti buutanii gubbaa irratti sarchii irratti qubee jaa barreessitanii barreessitanii Jiji yoo isin jettan Jiji Itoophiyaa jalatti isinii fida. Kalammataa kana buuftanii jala seentanii olaaltan akkana jira. Install gootan jechuudha. Mee install goonee olumaan ilaallu. Miseejii koolii akkasuma waa hundaan waliin haasa'uu dandeettan jechuudha. Akkuma background irratti argaa jirtan kana jiraanni. Kun kan Itoophiyaati. Akkasuma kan Ugaandaa fa'aallee akkanuma jira. Ugaandaa fa'a. Kan amma isiniin qabadhee dhufee garuu Itoophiyaadha kan shawwadan. Jiji Itoophiyaa kan jedhu buuste. Ooppiin goonee yeroo keessa seennutti akkanatti nuuf baasa. Nee nakaa xiqqoo ni tura. Kiyyama wala waan banamee jiruufan haqee gabbuusee akkanatti naaf baasa. Dursa garuu yeroo bantan ammallee baneen jiru iddoo profile jedhu kan inni tuqxanii Google continue with Google ka jedhu continue with Google ka jedhu kana filattan. Continue with Tirakool illee yoo fayyadamtan ta'a. Garuu Googiliin bannaa. Akkaawuntii keessan isin gaafata. Akkaawuntii wayii itti naqxanii bantan jechuudha. Akkaawuntii keessan keessaa filattanii itti naqxanii bantan. Amma banamee jira. As keessa amma foonii akkasuma immoo mana, makiinaa, teessoo, kompiitara waan barbaadan akka maashinoota garaagaraa bituu ni dandeettanii baruu ni dandeettan gatii isaa. Gubbaa sarchii irra kanatti mee silkii wayyaa ilaallu saamsiingii itti barreessinee ilaallu. Akkanatti gannuuf baasa jechuudha. Amma saamsiingii niw saamsiingii Galaxy S21 5G kan taate birrii 34,000 keessa gasseentanii amma isii kana bituuf yoo ilaaltan kool godhuu dandeettanii asiin ammoo baak kool godhuu dandeettanii akka isiniif dawwalaniif raamii isaa silkii kanaa siin ilaaluu dandeettanii raamii 12 GB 256 akkas jechaadha. Waa hundaa siin ilaaluu dandeettan. Haaya kompiitara itti barreessinee ilaallu. HP jennaan itti barreessinee ilaallu. Laala haguma sadarkaa isaatiin jira. Makiinonni illee akkanuma jira jechuudha. Laapitooppii itti barreesse. Ergatti barreesse jedhee 52,036 jedhee akkasiin nuuf fide. Keessa seenne tokko laalla. Waan isaa wal qabatu ammoo raamiin isaa meeqa akka ta'e waan hunda jala kanatti ilaallattanii erga sanii barbaadan miseejiin itti haasa'uu dandeettan. Birrii kanneen keessaa filattanii akka waan haganaan kennamaa jechuuti. Barbaadan kool gootanii wayita kool gootan nambarri asitti isinii baa irra dawwaluu dandeettanii kool baak gootanii nambara keessan ka irratti isiniif haa dawwalamuu barbaadan san galchuu dandeettan jechuudha. Akkasitti galchitanii okay irratti yoo gootan isiniif dawwalamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan gatii silkii keessanii akkasuma immoo waan asirratti argitan kana hunda
baruu dandeessanii awwala ammoo itti deebitanii ni banattanii profaayilii keessanii deebitanii asiillee birrii kafaluun dandeettanii haa ta'u garuu achumaan waliin haasoftanii ka jettan irra isin wayya aappii kana akkuma dura isin jedhe Play Store irraa Jiji Ethiopia buy and sell online ka jedhu kan gurgurtaa fi akkasuma bittaa ka biyyoota biroollee ni jira biyyoota biroollee warri jirtan Jiji Uganda buy and sell online ka jedhu kana buufattanii warri Uganda jirtan itti fayyadamuu ni dandeettan jechuudha akkana fakkaata waan isin dhibe komantii jala kaahaa aga video biraatii walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii